Naadiyaa Mohammed miseensa mana maree magaalaa St. Louis Park kan Minisootaatti seenaa bulchiisa magaalaa kana keessatti kantiibaa nama Somaaliyaa isa jalqabaa ta'uuf dorgomaa jirti. Naadiyaan umriin ishee 26 yoo ta'u umrii ishee 10tti baqattuu ta'uudhaan gara handaara magaalaa Minneapolis St. Louis Park dhufte. Bara 2019 magaalattii keessatti musliima jalqabaa fi miseensa mana maree nama Somaalee jalqabaa ta'uun seenaa hojjettee jirti. Akkasumas hanga ammaatti kanneen filataman keessaa umriin ishee xiqqaa ture. Naadiyaan akka jettutti jaalalli magaalattiif qabdu waajjira mootummaa olaanaaf akka dorgomtu ishee kakaasee jira. I love the city. I love St. Louis Park. I've grown to love every part of it. Magaalaa kana nan jaaladha. St. Louis Park baay'een jaaladha. Kutaasaa hunda jaalachaan guddadhe. Kun immoo tarkaanfii uumamaa gara tarkaanfii itti aanutti nama geessuu jedhee yaada. Mitiiree? Akka waajjirri heddumina lakkoofsa uummataa kan United States jedhutti magaalaa St. Louis Park baay'ina uummataa gara 50,000 ka qabu yoo ta'u irra caalaan isaanii warra adiiti. Garuu erga hedduminni lakkoofsa uummataa bara 2000 keessa gaggeeffame as lakkoofsi namoota adii hin taane waliigalaan dachaa ta'utti dhiyaataa jira. Amma baay'ina uummataa keessaa harka 20tti dhiyaatanii jiran. Naadiyaan akka jettutti mana jireenyaa gatii madaalawaa qaban babal'isuu namoota adii hin taaneef abbummaa qabeenya manaa akka qabaatan carraaquu fi daldala xixiqqaa akka jajjabaatan gochuu irratti akka xiyyeeffattu dubbatti. The home ownership rates for people of color in St. Louis Park is very, very low. So I want to make sure that people are able to own their homes and build that wealth. Baay'inni nama adiin taanee abbummaa manaa St. Louis Park keessatti qabu baay'ee gadi aanaadha. Kanaaf namoonni mana ofii qabaachuudhaa fi qabeenya san ijaarrachuu akka danda'an mirkaneessuun barbaada. Akkasumas daldala xixiqqaa irratti xiyyeeffachuun barbaada. Namoonni daldala xixiqqaa qaban waliin gara magaalaa St. Louis Park dhufanii akka dhuunfatan mirkaneessuun barbaada. Ameerikaa keessatti kutaan Minisootaa hawaasa Somaalee lakkoofsaan guddaa waan qabuuf kantiibaa ta'uu jechuun waan fedhe akka danda'amu agarsiisuuf karaa ta'uu dubbatti Naadiyaan. I think it means that anybody can be anything, honestly. I think visual representation absolutely matters, right? But we're not here just to represent. We're here so that we... Eenyullee waanuma fe'e ta'uu danda'a jedhee yaada. Dhugaa dubbachuudhaaf bakka bu'iinsi mul'ataa guutummaatti barbaachisaadha jedhee yaada. Mitiiree? Garuu immoo bakka bu'iinsaaf qofaas hin jiru. Hojii gaarii akka hojjechuu dandeenyufan as jira. Ammaaf kantiibaa ta'uudhaaf kaadhimamaan dorgommiif dhiyaate Naadiyaa qofa. Filannoon kun baatii sadaasa fuullee keenyaa gaggeeffamuuf karoorfamee jira.